intala milishaa jaallatteetu balbala isaanii irra dhaabbattu abbaan ishee gaafa gadi sitti ba'u. Waraqaa filannoo fudhachuu dhufeetii naaf kenname. Ajajaan waraanaa erga waraana Wallaggatti ramadee booda nagaan boqodhu biroo kaayyoo kee galmaan geenya. Mucaan Gojjaamee sun bosona gaafa seenu zinnaara inni hidhatu. Bilbila haadha manaa koo harkaa fuudhee yemmuun ilaalu lakkoofsa koo jazbaa jettee qabattee jirti. Dubartoonni OBN keessa hojjetan gaafa dhiira bareedaa argan ashiita kana qurqanii. Ilmaan gootaa, ilmaan fooxaa. Xoomii keessa wajjin bultee ganama kaate. Dammaku anaafaati garuu maalidha? Gaafa isheen jettu cubbamtoota. Hoteelaa waa nyaachuu deemte keessummeessaan affaanyi si fiduu gaafa siin jedhu akkoo kee affanan ukkaamsaa fidi. Halkan chiikii waliin bultee wiigiin ishee irraa bu'ee meekaappiin ishee gadhiisee utuu jiru ganama hirribaa dammaqxee yeroo argitu namichu eessaan ol seente maal barbaacha dhufte? Haay bareedduu hiriyaa qaba obboleessa ani bar dureessadha. Hiriyaa kanan siin jedhu kan shamarraniiti bara anis dureessa gaafan jedhu bar maqaa kooti. Barsiisaan kee bineensota keessaa shannatti mi gaafa siin jedhu bosonni 3 fi qeerransa 2. Gurbaa deem loon tiksi kottuun taphanna siin jetti caaltuun. Intalloon laakeetii isheen Finfinnee turte sun yeroo biyya galtu zaareen biyyi kun lafa qotamoo